kabajamtoota jaalatamtoota akkasumas maatii diraamaa Hiree akkam jirtu fayyaa keessanii nuti qopheessitoonni diraamaa Hiree hundi keenya nagaadha. Ta'us torbanoota sadan darban keessaa akkuma beekamu diraamaan Hiree torban lamaan darbaniif otoo qilleensarra hin ooliin jira. Kun immoo namoota hedduu biratti gaaffii gurguddaa kaasuudhaan kan nu barreessitan jirtu. Hunda dura diraamaa kanaaf ergaa kan isin laattan diraamaa keenya akkasin jaallattan unuufis kabajaaf iddoo guddaa akkasin qabdanitti amanna. Kanaaf nus kabajaaf iddoo guddaa isiniif qabnurraa kaanee deebii kana isinii kennuuf dirqamneerra jechuudha. Jalqaba irratti nuti torbee keessatti guyyaa tokko daqiiqaa 25f qofa diraamaa mata duree Hiree jedhuun TV OBN irratti hojjechuudhaaf qofa eeyyama nuti fudhanne. Daqiiqaa 25 ol dabaluu hin dandeenyu jalqaba irratti. Gaaffiin hedduu keessanii maaf daqiiqaa 25 qofaa ta'e kan jedhudha. Jalqaba irratti nuti torbee keessatti guyyaa tokko daqiiqaa 25f qofa diraamaa mata duree Hiree jedhuun TV OBN irratti hojjechuudhaaf qofa eeyyama nuti fudhanne. Daqiiqaa 25 ol dabaluu hin dandeenyu jalqaba irratti. Gaaffiin hedduu keessanii maaf daqiiqaa 25 qofaa ta'e kan jedhudha. Nun garuu fedha keenyaan YouTube irratti argitaniitu taanaan daqiiqaa 30, 33, 28, 29 daqiiqaa muraasatti daddabaluudhaan waan gochuu dandeenyu tokko yaalaa turreerra. Ta'us waliigaltee nuti TV biraa qabnu daqiiqaa 25 qofaa waan ta'eef isaa ol deemuu hin dandeenyu jechuudha. Torbanoota lamaan darbaniif maaliif darbuu dhiisee kan jedhuuf gaaffii isin nu gaafattan. Torban darbe keessa guyyaa sanbata xiqqaa akkasumas sagantaan OBN irratti darbu kun sagantaa kan baasu isaan waan ta'eef torban darbe keessa sababa haasaa muummicha ministeeraa keenya jaallatamaa Dr. Abiy Ahmed haasaa isaanii isaan mana isaanii keessatti godhan dabarsuudhaaf OBN yeroo keenya fayyadameera. Kaleessas sababa jala bultii ayyaana cuuphaatiin qabatanii TV'n OBN sagantaa isaanii dabarsataniiru. Kana jechuun qophiin ayyaana guyyaa ayyaanarra hin darbu taanaan guyyaa kan biraa darbuu hin danda'u. Kana kan godhu immoo piroodakshinii fiilmiilee osoo hin taane ofiisaa seera waliigaltee TV OBN irratti qophii ayyaanotaa irratti qophii kan biraa dabarsuu hin dandeenyu kan jedhu jira. Kanaaf jaalatamtoota daawwattoota maatii diraamaa Hiree nuti ayyaanaaf kan qophii qopheessuu miti. Ayyaanaaf qophii qopheessuu miti. Erga imaanaa diraamaa kanaaf fuunee dhugaa isinitti himuuf ayyaana kan jedhame tokkoyyuu kabajnee hin beeknu. Yeroo hundumaa diraamaa kana wajjin halkaniif guyyaa dabarsuudhaan sa'aatii muraasadha kan rafnu. Kanaaf piroodaakshiniin fiilmiilee imaanaa dhuma diraamaa Hiree isinitti agarsiisuudhaaf fuudhe hamma dhumaatti jabaatee hin hojjeta. Ergaa isin nu barreessitan hunda isaaniif ripilee gochuu hin dandeenyu hin dubbisna. Torbee kana keessatti bestiin ee'uudha kan jedhu ofii keessan filachaa deemuu qabdu. Yaada keessan baay'ee kabajnaa. Diraamaa kana waan jaallattaniif hubattanii nu gaafachuu keessaniif nus baay'ee isin galateeffannaa. Ta'us bifa kanaan yoo wal hubachaa deemne kana caalaa haamilee guddaadhaan wal duukaa hojjechaa deemuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan chaanaloonni muraasni immoo jiru. Utuu nuti kutaa 48ffaan gadhiisin 48ffaa irratti barreessanii kan gadhiisan. Utuu nuti 49 hin gahin kan 49 jedhan jiru. 50ffaa kaleessaas ofii isaaniitiin barreessaniiru. Chaanaloota muraasa kana ofii kootiin ergaa guddaa dhiisaa hin barreessinaa kan jedhu ergus irraa of qusachuu hin dandeenye. Kanaaf daawwattoota kabajamoo keenya immoo nu jalaa burjaajessaa jiru. Isin immoo kan nu barreessitan unuufidha dogoggora yookaan balleessaa isaaniitti jechuudha. Keessattuu chaanaaliin OBR TV, Addis Media News, ETOTube akkasumas United Oromiyaa kan jedhu chaanaalii guddaan sun sabiskiraayibarii hedduu kan qabu diraamaa keenya fuula Facebook isaatti maxxansuudhaan ofii isaatiin edit godhee wantoota hedduu gochaa jira. Dhiisi kan jedhus ergaa kenneefii jira. Kanaaf isin waan isin gochuu qabdan inni guddaan Hiree diraamaa kan jedhu chaanaaliin mataa keenya qopheessitoonni diraamaa Hiree qofti kan qaban fuul HD'dhaan kan upload isinii goon sabiskiraayibariin keenya garuu ammayyuu baay'ee muraasadha. Daawwattoota wajjin wal madaalaa miti. Kanaaf guddina aartii keenyaaf dhuguma hin yaadna taanaan ofii keenyas waan sirrii walitti haasaa deemuu qabna. Chaanaalii kana qofa sabiskiraayib gochuudhaan burjaajjabuu kanarraa ooluu dandeessu jechuudha. Nuti halkaniif guyyaa sanbataa guyyaa dilbataa osoo hin jedhin
ayyaana waggaatoon jedhin halkaniif guyyaadha kan hojjechaa jiru. Production fiilmii deeqaa yeroo ammaa diraamaa Hiree qopheessuu keessatti rakkoo akkamii keessa taa'ee haala akkamiitiin akka qopheessaa jiru dhumarratti seenaa waan ta'eef guyyaa xumuraa diraamaa Hiree booda isin beeksisna. Maaliif hojjettan aartiin Oromoo ammallee kabaja argachuu maluutuun argatiin rakkina hedduu keessa galee jira. Kanammoo rakkinichi kanadha jennee rakkoo irratti rakkoo labsuun barbaannu. Kanaaf waan hundumaa garaa keenyatti qabannee halkanii guddaa imaanaaf fuune xumura isinitti agarsiisuuf jennee sanaaf jennee jabaanneen hojjenna. Please wal dhaga'uun haa jiraatu, wal gorsuun walitti dheekkamuun haa jiraatu. Inni rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Hamma dhumaatti garuu diraamaa kana isiniif xumurra. Utuu torbeetti guyyaa 2 daqiiqaan isaa kanaa ol guddate isin daawwattanii baay'ee nutti tola ture. Kan nuti hojjennu daawwattootaafidha malee isa hojjenne ofii keenya teenyee ilaaluuf miti. Guyyicha OBN dhaan utuu hin darbiin nu gadhiisaa yoo jettan daawwataan biyya keessaa fi daawwataan biyya alaa sa'aatii wal fakkaataattidha kan hin daawwachuu qabu. Kabaja wal qixaa qabnaaf. Sababii kanaaf gadhiisuu dinne malee episoodii isaa ol hojjennee qopheessinee of harkaa qabna. Kanaaf itti gaafatamummaa keenya kan baanu karaa seera qabeessaan waan ta'eef haala kanaan nu hubattanii hamma dhumaatti akka waliin turre galata guddaa wajjin isin galateeffadhaa. Hireen seenaadha.